dhaabadhe jechuudha. Osoo bakka rakkinna feetee iyyuu osoo qabaadhe mataa gadi qabachuun fedhu. Homma barbaade osoo qabaadhe mataa gadi qabachuun fedhu. Ammallee bakka ebelunnaa jira, ebelunnaa ashqaabbataara, ebelunnaa dubbataara, ebelunnaa lolaa jira. Akka namaa san aadaa kootii miti jechuudha. Waan ofii itti amane qofa. Waan ofii itti amane qofa. Inshallah obboleettiin tiyya osoo dhaabbattee diina narraa faccisaa jiraatte obboleettiin tiyya diinaan narraa lolaarte obboleettiin tiyya narraa lolti jedhee yeroo hunda obboleettii tiyya san irratti of hin gatu. Kana faarsa irratti illee of hin gatu, kana arrabsa irratti illee of hin gatu. Of hin gatu. Kanaafuyyuu abbaan barbaade waan barbaade haa ta'uu danda'a, waan barbaade gaaguu danda'a. Hiree nama qooda rabbiiti. Rabbiin nama qooda. Rabbiin nama roggata, rabbiin nama qooda. Yoo hireen nama diddee wanni godhamu tokko hin jiru bar. Rabbis sii kenna bar. Hireen kennaadha bar. Nama meeqatu iyyuu jaalatee ka guyyaa takkaaf ijaa foo dhabuu hin barbaanne jira. Ka maakiroo segendii takkaaf ijaa foo dhabuu hin barbaanne hedduutu jira bar abbaa manaa ofii kana. Hedduutu jira bar jaalallee ofii kana jechuudha. Eebeluu akkas ta'anii ka'anii adda bayanii. Ekeleen akkas ta'anii ka'anii adda bayan. Gizee ammayyaannu jedhee haasawaa nama mata kanatti fakkaatu. Jaalachuunis waan jiru, jibbuunis waan jiru. Akkasitti namana. Ammallee waata kanatti fakkaatu. Ishii namni online irra wal faarsee wal dhiisa. Haadhaa fi ilmoo abbaa fi ilmoo haati ilmootii fi abbaan ilmoo maalitti addan baya? Maaltu addaan isaan baase jettanii yaaddan? Hireedha addaan baase. Bar namni kun fuula fokkataallee fuula bareedaa kanallee akkuma waan ofii qamashee of uumee wayititti ka yaadutu jira bar. Rabbi isa uumaa isaatti dagatee jira ilmi namaa. Ebelu akkas ta'anii ka'anii wal dhiisan. Akkas ta'anii ka'anii wal dhiisan. Obboleessa kiyya bar osoo waan ofii godhatan taateeti ilmi namaa kamiinuu jechuudha. Profeesaratti, haftaamitti, abbaa makiinaa, abbaa waa hundaa ta'uu barbaada. Namni hiyyeessa ta'uu barbaadu jira. Yookaan namni dhiirti dubartii fokkattuu fuudhuu barbaadu jirti. Yookaan immoo dubartiin dhiira fokkataa fuudhuu heerumuu barbaadu jirti hin jirtu. Anama osoo argadhe dhiira bareedaa diimaa furdaa jechuudha. Jira miti gaachin ajaa'ibaa qabu dheeraa jechuudha. Akkanatti ofirra ollaalu kan manni isaa kun gizee asii galaalu of argaa keessatti of argu akkasiisan fedha. Garuu hawwiin tiyya yoo rabbii itti nageesse yoo rabbii itti nageessine ammoo kamataa itti hirkadhee jiraadha jechuudha. Haada diniyaa haada aduniyaa. Gatii kana ta'eefi imaamaan takka jireenya kana hundaa wallaaltee gisee dhufteetiin nurraa gingilfattu nurraa haasoftu nuti ammoo jechuudha leenca ta'uu kenna jechuudha argitanii. Leenci bineensota meeqaan yoo marfame leencummaa ofiisan gootummaa ofiisan hanguma fedhe yoo dulloome maqaan irraan jijjiiramu leencuma jedhama jechuudha argitanii. Leencuma jedhama jechuudha. Irra maal godhu firra kaadnaan irraan kaadhu bar namoonni tokko kana jala cannaqamantu jira laalaaliniin dubbatanii akkasiin jedhanii dhiisii bira dabarfadhu dantaadha maaliidha. Ana jechuun muka girgiddaa achi socho'a achiin socho'a girgiddaadhaan osoo waan fedhe ta'e thank you galatoom girgiddaan nama jalaa socho'aan girgiddaadha. Na tuqa malee naman tuqu gaafa achii dubbadhellee inshaallah abbaan kiyya maal kana dhalche bakka kana jiraame odoo soddaan kiyya akka arsiititti wanni akka soddaatti kabajamu jira. Osoo soddaan kiyya kana ka ilma isaati heerme balbala tana afoo kana jiraate diinxeetuma kuteetumaan arrabaan illee taanaa waa hundaanuu dabarsa malee irra furran deema. Garuu ammoo haasa'uun fedhu. Siddi qeessaa beektaa haasa'uun nama tokko bar ilama ilaala nama tokko kan arrabsitu nama akkam beektaa nama maaliif arrabame jedhee of gaafatu wayii arrabsita. Namni ati arrabsitu bar nama maaliif arrabame waan saniif arrabame wanni sun naamni malu. Wanni sun waan nagalchuu miti. Wanni sun sirrii miti. Jedhee qaanfatu irraa sheena warrabsita. Nama qaama ofiirraayyuu nama jireenya ofiirraayyuu hin sheenofne kamiin arrabsita bar. Amma namoota koomentii jedhan arrabsan kana koomentii deebisee fi koomentii takkitti ol baasee narraa dubbatu argitanii bar na arrabsuu dhabaniiti miti bar. Xulug godhanii na arrabsan akaakayyuu hiyyaatetti jechuudha. Garuu guyyaa takka irraa ol kaasee koomentii isaanii ol baasee namatti laakka'ee dubbadhee hin beeku. Tasuma nama laakka'ee irraa haasa'ee hin beeku. Ammallee koomentiin dubbisan viidiyoo tokko poostii godhe abbaan barbaade jala isaanii paantii baafatee surree baafatee I don't care. Irraan kaadhullee hin laalullee jechuudha. Irraan kaadhu hin laalu. An jireenya kaleessa dabarsetti hin qaanfadhu.
jireenya gaafa kuheetti jiru dabarsetti hadha kaayiroo taa'ee jireenyi san osoo dabarsuu baadhee jedhe takka gaabbee hin beeku. Ammallee akka ittiin gaabbinetti dabarsa waan takka gaafa dabarsu jechuudha. Akka ittiin gaabbinetti akka irraan kaannetti jechuudha. Osoo heerumeeyyuu dhalee ilmoo qabaadhee bahee jiraadde I don't care dantaa kooti miti jechuudha. Waan takka akka tare bas inaf waan tare bakka akkasitti hin beekaane. Malee akka namni deebi'ee osoo akkas ta'uu baadhee namni akka kiyya dhiira jala ajjanillee hin jiru namni akka kiyya dhiira jaalatee hin jiru namni akka kiyya jaalala dhugaa beekullee hin jiru warroota kaleessa jaaladhee bira dabarsanii warroota kaleessa waliin haasa'ee bira dabarsanii piisiidha amma osoo itti dawalee antee akkam jirtaa heerumte fuutee miti bultiin si taatee miti jedhee haala bareedaa kabajaa bareedduudhaan na dubbisan kabajaa qabaafi jechuudha. Ammallee akkaataan itti guddatteef lafti ati itti guddattellee wassaanyiidha. Haasaa tokko irratti bara akkaataan ati itti guddatteef lafti ati itti guddatteef hawaasni ati keessatti guddattellee wassaanyiidha. Haati si guddiftellee wassaanyiidha. Haadhuma xooxiraa yookaan ammoo haadhuma faandishaa akka faandishaati baxaxaxat jedhaa deemtu akka yoo si dhaltee si guddifte barata akkuma barbaadde godhatta akkuma barbaadde taataa jechuudha. Siniif galaa miti. Garuu gaafa ummaan tan ta'e gizee ati burcuqqoo mataa afaan keessa qabattee nama kennite harka biyyee tan ta'e harka keessa qabattee kennite burcuqqoo akkasumaaf hin kennite gaafa sin jette ummaan tiyyamaaf naan jette. Sammuu keessa yaadattee jiru. Namni haadhaaf abbaa haadha kabajamtuuf haadha abbaa kabajaa qabduuf haadha jabduuf akka hojjabduuf abbaa jabaa jidduutti guddate yoomillee taanaan badeellee hin badu yoomillee taanaan homa kamuun ta'u. Abadan haaguma fedha yoo ta'e jechuudha. Kanaaf nuti gaafa waan namaan jennu akkaataan bakki dhaloota kennaatiif akkaataan guddisa kennaallee nu daangessa. Isiniif galee. Nu daangessa. Gabbaanee waa hedduu haasa'u osoo dandeenyu shataa bitaanee jiraanna yoomiyyuu nama mooraalii keessan cabsuutti nama maqaa isaa maal akka mooraalii kee haa cabu akka Dubaayitti akka Kuuditti mooraal adamaate warran amaraatu maqaa kiyyaan siidaan dhaabachuu fi qaba jedhee yaada. Isaan fuula facaasaa warri bineelda. Haga Kaayiroof Suudii taanee taphannee haadha faatee naa fidaalee caggadhaa dhiibtu jedheetiin ijoolleen Suudii warri suuraa kiyya qabulee namaatu maal Kaayiroof Suudii taanee taphannee haga ammoo ta'u maal namaa dhuftee miira keessan galiin. Ay maal ati miisejjara annatti hin barreessitu leenca mataa isaarra gadhiisa taayimiingii irratti. Usmiyyee faatti miira keessa galtee makiinaa irratti gadhiisaa turte. Habibi University TikTok idin gara Fatima Sherna tingodin akkamitti Kaayiroof Suudii ta'anii si mo'atan. Habibi amma Kaayiroof Suudii ta'anii maa mo'atan. Suudii mo'achuu fi Kaayiroo keessa bare feemasan jira malee giiftar hin jiru. Kaayiroo keessa bare feemasan Suudii ta'ee namni tokkichi fiisi jala haa jedhu. Kaayiroo keessa giiftara feemasan jira malee giiftar hin jiru bara. Suudii keessa jira wanti ni hundu. No Habibi Amerikaan nu waliin jirti. Gaafa lola tokko lollu Amerikaan nu waliin jirti. Turkiin nu waliin jirti. Hundi keessanuu taaptaap godhaa faatonni Suudii jirtan. Biyya Arabaa jirtan hundi keessanuu. Taaptaap isii ilaala taktaakii yuunivarsiitiin gara feetti. Taaptaap godhaa. Family amma laala maal jechuudha gaa'is. Taaptaap isii ilaala warra mee taktaakii yuunivarsiitiin nu gara. Ijoollee xiyya na arrabsiisise nama 600 ta'anii na arrabsaa rakkoon qabu. Ijoollee xiyya gadi na deeme isin mana godhe. Amma ijoollee kun tokko jirtu laala kun hundi hojii keessan. Taaptaap yuunivarsiitiin gara feetti dhibbaa bu'ee gammaa taaptaapi. Warri Suudii maqaan akka isin hin banne. Nuti warra gurra eeggatu dhageeffadhu ijoolleen Suudi Arabiyaa jirtu guutuun isii warra gurra eeggatu Habibi maal taate? Doktorri bar amma doktorri akkamiin nu gara febeeta diyaasbooraa kanneen illee yeroo hedduu salaamnoo hin deemne unkaan daanaa alaachuu jalaan sii galee namni kun doktoraa kalaas maal goona nuti akka ijoollee Suudi Arabiyaa nu dhaqqabdu doktoruma wayya jedhanii miira keessa galan diyaasbooraan. Amma yeroo sun diyaasbooraa meeqatu jooyin godhee geette kaadhimaan kee waan ta'e. Ijazah jiran beektaa hirriba utaalee dhufee eeggatamiin hin dhufe makiinaa asii gadhi. Furii ababaa takka takka. Usmeen goota bara kanaaf jaalladha. Usmee onnee gadhiifte gadheen taayimiingiin jala taruu baate namooyee olee bar fanuu tirippil irratti.
Makiina kamiin gadhiisata biyya keessaa sammoo. Biyya keessa galaa meere tamakkuu fi keessa galuu gadhiise. Makiina awwaara kaawwata shabaaba. Akkasuma dhukkee keessa gadhiise bari inni hirriba reef ka'u jira dhukkee ma keessa gadhiise si cinqii dhaabe. Guys taaptaabiin dhaabate maal ta'a? Guys maal ta'an taaptaap godha dabiliidha guys. Welcome. Taaptaabiin hin jedhamu bira gaariidha. Sanuu taaptaap godha. Nama lamaanii warra yoo nu injifatan qaaniidha wallahi. Qaaniidha lama warra. Maa kuraan isin gandummaa keessa tartee asiriyaatii kana galtee adiin beekaanii suuraa doktoraa irraa qabdiin dubbatiin naan jettee taaptaap godha. Onnee fa'aa daddarba. suuraa isaa profaayilii kaa'annee taaptaap keessa galee jettee chifeette. Bareedduu jaha maali ayyaana intala jahan jaarsota jettu inshallah. Afar soodhaas isaanii gongolii taraasitti taranii girgiddaa si haa qabachiisanii ni wucii shaarmuta ni wucii. Alafaate nurraa gata. Nuti ammoo suudii girti wallahi suudii girti girgiddaa nurra qabachiisa. Jira kana jettee naa qabsitee bahu. Jarman nu seetamu jarman injiru bara jirraan. Jira kana jettee naa qabsiti. Guys taaptaap godha. Ijoollee teen. Mututtukin ijoollee teen. Ijoolleen teen tuqaan feetu. Wallahi ijoolleen yeroo daqiiqaa muraasa keessatti taaptaabii 40 baafte akkasumas seenaa bara. Guys taaptaap godha. Agana na jaalattanii addaan uummata fikirii. Waan agana na jaalattanii walii galee sila uummata kanaa. Agana na jaalattanii jedha bara waan agana na jaalattanii se bara. Taaptaap osoo gootanii amma 2,000 galla bara. Gamaa gamana osoo taaptaap gootanii 2,000 galla. Kuma tokko jirra amma dafa. Waan qabdan kuma tokko waan akkasii push godha warri keessa qabdan. Qixaatiin doonaatii malee gaarii yoo push gootan ni qaxxaana. Taphni ammoo yoo qixaatiin qabne isinitti hin tolu. Namni goobanee jedhamu waasaappiin naan dawwalle kaa. Gobanee miti waasaappi seefi ka godhattee yookaan immoo maqaa bichaa siif fidata maqaa siif fidu ana maqaa isii siif fidu malee yookaan maqaan siif dhawuu danda'a. Dubartiidha. Taaptaap godha koppiliinki godha taaptaap godha mee ellaani naa ka taayimingi. Allah bira jira jedha. Mata akka darbamee na dhabna. Waasaappiidhaa naan jedhe akkaawuntii si erga. Tadi berana dia orang yang tidak berarti ada silakan sudah ada buat mata itu lebih kaya. Habibti inshallah leencaa miti guyyaarraa yuunivarsiitii TikTok mana kana garroobsifte ati na arrabsaa yuunivarsiitii leencii ati naa kennite hudduu harree aseen. Fayyaa qabdaati. Video kana masuk tadi. Gurbaa kaalii. Waayee. Namitti diyaaspoora sadeen gadda absi xabbasiise maal goote? Wajjin haasa'aa jira kaawwan. Takka ho'aatu lafa duubaan sin maramtee viidiyoo argeessin. Duwwaan ufeeti baddee jirta wallahi baddee jirta nama narrabsin dhiisi. Maal taate? Eenyuun? Sitti deebi'ee si gaafattee doktora. Viidiyoo maa irraan kaafne? Doktora akkasiin hin caalle. Taaptaap mudha taaptaap. Een sodaadhe gaa. Ara taaptaap godhaa maal taatanii tuttuqa. Asiisi waamachuu feeti bar. Guys habarsoo bira na dabarsaa taaptaap godhaati. Si waamachuu Habarsoo bira feeti. kolfee ammaan na tutti kolfaa taap godha. Dura habarsoo na kolfee ammaan itti haa kolfuu taaptaap godha. Si waamachuu feeti bar. Ijoolleen tiyya Tokko ijoollee. maree natti jirti. Yee? Nama 28 Natti qabattee. jirti kan nama machuu feetu. Nama 28 tu yoo kana taaptaap godha haasoof taate sila habarsoo rabbi jedhi. Doktora bira iyyuu jaale lakki darajaa naan akka taaptaap bidhaan asli durseen beeku laal. Ati moo? Dhiira keessa. Ayi taaptaabiin jiru nu bira. Sila namitti matana isin maa ijaan ilaaltanii gidee arafaate wajjin jiru xilaata. Ujool. Guys taap godha jabaadhaati. Ummata kiyya itti katabar yeroo tokko tokko sana. Ana barra koo jiru arafaate maali beektaa hedduu warri na hordofu warra ilmaan qabu. Onni diimtuu isa kenna. Osoo baay'inaan taaptaap godhaa jiran ijoolleen hin beeloftii hin boottii kaanis itti bira deeman. Ababaa kudhan. Imma ammaa maratu hortu ababaa kudhan guys.